ergaa warra Filiphisiiyus boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hanga 11tti kan jiru irraan deebi'a. Ergaa gara warra Filiphisiiyus boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hanga 11tti kan jiru dubbisa kasedha. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture sanaa qabaadhaa. Inni bifa waaqayyummaatiin otuma jiru ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadi dhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhe. Bifa garbummaa hin fudhate. Fakkaattii namummaatiin dhalate. Waan hundumaanis nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee du'uutti iyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaa isaa maqaa kam irra caalu kenneeraaf. Kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran, warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinuu ulfina Waaqayyo Abbaatiif Yesuus Kiristoos Gooftaa akka ta'e beeksisuudhaaf jiru jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaaffiin an kana dura miidiyaa kanarratti ilaalaa ture gaaffii waa'ee eenyummaa Yesuus. Gaaffii waa'ee eenyummaa Yesuus. Gaaffiin kun har'a otoo hin taane jaarraa jalqabaa keessas ka'aa ture. Kana qofa otoo hin taane Yesuus namoonni akka beekaniif kaan ilaaluuf jecha waa'ee eenyummaa isaa gaafateera. Baay'ee kan isin ajaa'ibu garuu akka nuyi Yesuusin itti beennu mootummaa Waaqayyootti nu galchuu danda'a. Yookiin immoo akki nuyi Yesuusin itti beennu ibidda bara baraatiif nu qopheessuu danda'a. Akka ta'utti Yesuusin yoo beenne, akka Waaqayyo jedhe sanatti yoo beenne, akka macaafni qulqulluun barsiisutti yoo beenne, qixa sirriin yoo beenne, Yesuus Kiristoosin yoo beekne jireenyi bara baraa kan keenya. Inni ilma Waaqayyoo ta'uusaa, inni ofuma isaa Waaqayyo ta'uusaa, inni qulqulluu ta'uusaa yoo beekne jireenyi bara baraa kan keenya. Ilma Waaqayyoo miti, inni Waaqayyo miti, inni qulqulluu miti jennee kan morminu yoo ta'e immoo galmi nama akkasii ibidda bara baraa akka ta'e macaafni qulqulluun hin dubbata. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Bakka kanatti gara dhumaa isaatti olaalle kanaafisedha warri bantii Waaqaa keessa jiranii as miti. Bantii Waaqaa keessa iyyuu kan jiran warri lafarra jiranii lafa kanarra kan jiru hundumtu amantaa kamaa qaba. Kama haa ta'u waamichi tokko isaaniif kennameera. Kana qofa otoo hin taane warri lafa jala jiran hundinuu warra bantii Waaqaa keessa jiran, warra lafarra jiran, warra lafa jala jiran waamichi tokko isaan dhaqqabeera. Maal ka jedhu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan. Kun yoo jaallanne kan goonu, yoo jibbine immoo bu'aa isaan nu eeggatu wajjin kan fudhannu jechuudha. Rakkoon qabu kun. Kanaaf macaafa qulqulluu yoo laallee macaafni qulqulluu kun sagalee Waaqayyooti. Macaafa qulqulluu kana akka sagalee Waaqayyoo akka sagalee namaatti gaafa ilaalluu fi xiinxallu galma barbaachisaa san bira ga'uu hin dandeenye. Sagalee Waaqayyoo akka sagalee Waaqayyootti hubachuun barbaachisaadha. Macaafa qulqulluu kana keessaa kaayyoon wangeela Maatiyos, wangeela Maarqos, wangeela Luqaasiif wangeela Yohaannis, wangeelonni kun arfan keessaa inni guddaan kaayyoon isaanii inni guddaan Yesuus Kiristoos
eenyu akka ta'e nutti dubbatu. Wangeelota kana keessatti kutaalee baay'een dinqisiisoo ta'an keessaa tokko akkuma namoonni irra gaafachaa jiran duuka buutota isaatiin akkas jedhee gaafate. Ani eenyu jedhee gaafate. Akkamiin jedhe? Ani eenyu? Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 15, Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 29, Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 20. Irran isinii deebi'a. Maatiyos 16:15, Maarqos 8:29, Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 20 irra gaafala. Ani eenyu? Ani eenyu? jedhee yeroo inni gaafatu argina. Duuka bu'oota kan 12 keessaa tokko kan ta'e Phexros namni jedhamu akkas jedhee deebise. Ati Kiristoos ilma Waaqayyoo isa jiraataadha jedheen. Akkam jedheen? Ati Kiristoos ilma Waaqayyoo isa jiraataadha jedheen. Yesus achitti hin dogoggorte deeni. Yesus yoo hin dogoggortee ta'an ilma Waaqayyoo miti kuni dogoggoraa yoo jedheeni raata innis nanus. Tokko tokko hin qaana waa'ee eenyummaa kooti ana caala natti himuu barbaada al tokko tokko. Jiru amma miidiyaa kanarra waa'ee namaa abbicharra hin beekna kan jedhan baay'ee isaanii jiraachuu danda'u. An argaa ooltanidha. Tokko tokko waa'uma kee nama na dhaggeeffachaa jirtu kana sirran beekaa kan jedhu jiraachuu danda'a. Phexros bakka sanatti maal jedheen? Ati jiraataa ilma Waaqayyooti jedheen. Amantaan tokko tokko immoo Yesus ilma Waaqayyoo jettee waamiini jedha. Ana miti kan jedhu. Yeroo Yesus laga Yordaanos keessatti cuuphamee bahu inni kan biraa immoo abbaan waaqarraa kunoo ilma koo inni ani jaalladhu isa kanadha jedhe. Ilma koo jedhe abbaan. Han abbaan ilma kooti jedhe. An ilmi immoo an ilma Waaqayyooti ka jedhe. Tokko tokko Yesus ilma Waaqayyoo miti jedhe. Ajaa'iba kun. Al tokko tokko abbaa hin jaallanna hin saganna waan inni jedhe hin fudhanna jecha guyyaatti 19 jilbiinfacha waan abbaan jedhe immoo fudhachuu dhiisuun kun rakkina guddaadha. Abbaan ilma koo inni ani jaalladhu isa kana maal godha? Isa dhagaa. Ergaa gabaabaadha. Isa dhagaa. Abbaatu jedhe kun ajaja abbaati. Ajaja abbaan jedhe immoo ajaja abbaan dubbate immoo namni hin fudhadhu jedhu yoo jiraate riskii isa duuka jiru wajjin fudhachuu danda'a, dhiisuu danda'a. Protestaantii miti, kiristiyaana miti, Yesus ilma Waaqayyooti kan jedhe. Abbaatu inni ilma Waaqayyooti jedhe. Kanaaf waan inni jedhe isa dhaga'aayii jedheera. Kanaaf Phexros ati ilma Waaqayyoo isa jiraataa jennaan hin dogoggorteen jenneen deebisuu qaba yoo dogoggoreera ta'e. Tokko tokko amma miidiyaa irratti kanan arge inni na sagadaayii ani ilma Waaqayyooti jedheera ka jedhu yoo jiraate 100,000 kennaa ka jedhu wayiin dhaga'een ture. This is funny. Yesus gooftaadha. Kuni baay'ee ajaa'iba. Yesus ilma Waaqayyooti. Bakka nama dubbise kana keessatti Filiphisiiyus boqonnaa 2:5 hanga 11 irratti warri bantii Waaqaa keessa jiranii jedha. Environmentii sadi gurguddaa agarsiisa. Iddoo sadi gurguddaa agarsiisa. Tokko warra bantii Waaqaa keessa jiran, warra lafa kanarra jiran, warra lafa kana gadi jiranis. Ulfina maqaa Yesuusiif jilbiinfatanii akka sagadan godheedha. Isaan kun hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbiinfatanii akka sagadan dhaabbattee miti. Nama akka keetiif miti. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Phexros gaaffii kana sirriitti deebisee dhugaan kunis caafata qulqullaa'aa keessatti galmaa'uuf
gaaffii Yesuus hamma har'aatti waa'een Yesuus kun hin dhaabbanne namni dhaga'uu dadhabuurraan kan ka'e. Kanarraan kan ka'e namoonni adda addaa gaaffii adda addaa gaafatu. Haa ta'uuti asirratti har'a